Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي جرتو كبجمتوتا dhaggeeffattoota تراديو نور الهدى hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra. Akkuma sagantaa soora qalbii dheengaddaa irratti isiniif ibsine yeroo ammaa kana tumsi keessan akkaan nu barbaachisa. Namoonni biyya alaa jirtan keessattuu Awurooppaa fi Ameerikaa akkasuma kanneen Awustiraaliyaa jirtan waan kana irratti hirmaadhaan nu gargaara. Liinkiin tumsa miidiyaa Nuural Hudaa sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfamee jira. Tooftaa tumsaatis hanga tokko fooyyessinee jirra. Namoonni hedduun biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa haala kamiin isin gargaara jettanii nu gaafachuutti jirtan. Kanaafis furmaata gaarii qopheessinee jirra. Torbaan dabre keessa hojjettoonni Nuural Hudaa Muhammad Awwal Abdullaatii fi Idriis Abdurroo akkaawuntii baankii bananii nuuf qopheessanii jiran. Akkaawuntiin kun maqaa jara lameeniitiin baname. Kanaafuu namoonni Oromiyaa fi biyyoota Arabaa qubattan yookiin namoonni kaardii baankii hin qabne kan nu gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii kanaan tumsa Nuural Hudaa irratti hirmaadha. Lakkoofsa herrega baankii 1000 64 96 59 908. Akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaa yookiin Commercial Bank of Itoophiyaa irratti baname. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa WhatsAppii 0954 52 00 58 irratti nu qunnamuu dandeessan. Miidiyaa kana itti fufsiisaa isiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. قلنسي جلالا بدبسي إلالا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبروت الربي لقيفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى أكمسا إيقاتوتا deebi'ii iyyannaatin teeysanii ta proogiraama riqicha sunnaatii fi dhaddacha jaalala walumaa galli keeysanuu bakkuma jirtanitti waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Eegana mee karaa riqicha sunnaatti deebinee iyyannaa obboleeysa keenya tokko abbaa galmee 726 deebi'ii goonaaf. Akiju obboleeysi keenya kun ani ilma dardaraa tokko akkuma ummanni sadarkaa kiyya jiru ka dardaraa cuftinuu hawwii bultii jaariinsaa qabanittiin hedduu bultii jaaruudhaan hamilee qaba. Hedduu bultii jaaree waafirra hambisuu akkaan haadhaa fi abbaa kiyya jidduu argametti naa fi haadha mana kiyyaa jidduu ilmaan nurra argamsiisuuf hamilee hedduun jaalala qaba. Sunis gaa namni cuftinuu waan qaala qabuuf jecha anilleen intaluma takka tana fakkaattu wajjin intala muslimaa takka tadiin rabbii qabdu isi wajjin bultii jaarrachuudhaan fedha akka hamileetti. Garuu rakkinni guddaan harkaa na qabu kan arramtana na arihee isinitti na fide waan ajaa'ibaa takka haala tokkoon qaba kan namni dardaraa tokkolleen hin qabne akka yaada kiyyaatti. Suni maati dhaluma kanarraa sodaachuu akkamittiin intala tana dubbisa. Sayoon fuudhe hoo dhalaa kana akkamittiin bulfadha akkamittiin wajjin jiraadha je'ee kanuma if dura dallaya kaayee dhalaa kana wajjin jireenyi akkamittaati je'ee
miicee micciiree dubbii tana olii qaqqabuun akka gartee nama karaa du'aa deemuuti lubbuun tiyya na fakkaatti hoggaan kara bultichi garagale. Hoggaan intala takka ijaan arkee naa taate meeniin dubbisa juu waswaasni na seena. Akkamittiin dubbisa. Namaan itti ergamu tilifoonaaniin dubbisamu warra isaaniitiin dhaqamu akkamumattiin dhalaa dubbisa. Dhaluma dubbisuun kun natti gaara taate. Intalaan silaatti dhihaadheeniin dubbisa je'ee muradhellee hoggaan bira gahee yeroo gabaabduu keessatti isii biraa deemuudhaan filadha. Haalli xiyya kun duuba kaniin adii dallaya adda addaa if dura kaayee sodaa wajjiin if dhaammachuu wajjiin na mudatee jiru kuni kanaatu dallaya ta'e iddoo xiyyaa fi iddoo bultii jaarrachuu iddoo xiyyaa fi iddoon intala takkataniin bultii wajjiin jaarrachuu fedhu. Maaliif ani nama tokko kan dhalattis makamee wajjiin taa'ee nyaatee dhugee wajjiin koflee dabree wajjiin koflee dabarsaa turee miti. Akka dhiira garii warra gartee dhalatti shokkefatu. Duuba tanaafi mala wallaalee mee karaa keeysaniin yoo faagarra na keeysan je'eetiin dhufee obboleeyyan kan koo warra Nuural Hudaadha. Obboleessa keenya kan muslimaa ilma keenya siin jenna. Ta duraa rabbii kee galatoonfadhu akka dardara zamanaa kanatti luugama cancala lubbuu teetii gadhiiftee waan rabbiin jibbu keeysan galin rabbiin sababaa gartee sodaatanaatiin dhalaarraa fagaachuu keetiin hamtuu meeqarraa fagaachuu keetirratti rabbi kee galatoonfadhu. Ammoo wanni beekuu qabdu haalli gartee ati hamtuu sitti fakkaate himattu kuni inshaa Allah akka yaada keenyaatti iimaanarraa. Namni waan hamtuu takka akkamittiin dhalaa kana dubbisa akkamittiin wajjiin haasawa jettee rakkachuun kuni hayaarraa. Biftu kuni haalli ati himattu kuni حديث توكو إمام البخاري أديس رحمه الله كتاب ساخي ستي خوليتك أبي خي ستي حديث نخن واي خنرتي أديف مجرى حديث سن عبد الله بن عمر أديس ربي سرها جالته أكم جي حديثا كي ستي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيذ أخاه في الحياة. نبي ربي قاف تكو أدو ديمو نما تكو خؤب ليس ساقرس أتي مالك نما راقون رفت نما وجين أكستاتي هواسا بخمتي أكنا مانتاني أكنا مانتاني جي إساء أبليس اللولو دكي نبي ربي دكي فتيتهما أكي جين دوبا دعو إيسي قرباخنا أبليس غيغنا فإن الحياء من الإيمان نمني حياء ناموس قباچون مالف ناموسني وهرم توچو فراسيتيس إيمانك أبينيا الرهي ديسي جين دوبا وبليس خينيا حالي قرتي أتهيمت تخوني حالي قرتي دي رافي دلانس قباچو قبتو حالي همدن دوت علمي دردراتيس دلار راك أورين فتشو قبو دلا وجين هقوا انتلتي تكا إسافتاتي harka wal qabatanii shirshir ja'anii bakka nyaataa bakka dhugaatii wajjin deemanii nyaatanii dhugan gammachuu silaa namni halaalii walitti qanani'u odoo waa takkan dalaganiin duratti wal quufan jechuu. Intaltiin akkas tahuun gurbaan leen akkas tahuun kuni waan bultii namaa if duraaf ajeessurraa. حالة فقطار راي أمو هالي بريدان أتك أبدو خوني خسيتي همتو فكاتو ركنا فكاتو يوخين أكنا مدو آدي مست فكاتو خون واللي والرخيسانيتو والرقرتي إيمانا خيستي بالشاتي جرو والر إيمانك أبو هذا في أباخن كي فاميلين تيسن مشروف كادين قباتشو نملتي أتلين تكاهو
namoonni ati wajjiin itti maltu warra rabbi sodaatu ka ibaadaa qabu karaa hujii fi barnootaa fi karaa masgidaatiin jiraatu saahibuun kee ni mala. Duuba tanaaf jecha haala kana qabaachuun kabaja intala dubraatii fi intala ilma dardaraatiifis. Tanaaf jecha wanni siin jennu ta duraa obboleessa keenya rabbii kee galatoonfadhu haala bareedaa rabbiin sii kenne kanarratti. Haalli ati himtu kun irra hedduun dardaraa fi dubraa irraa hongawee meeqaatu sababaa kanatti diqaalaadhaan wal gaddaafatee bultiin isaanii laaqamtee if xiqqeessanii diin isaanii taphatanii haadha abbaallee kabajaarraa fuudhanii jiruun isaanii itti bushooytee sababaa kanaan biyya tanatti hin tollu jedhanii alatti gartee murtii godhatanii biyya tanarraa akka ala bahan kalluunaaf hiraata laaqana tahanii takka rakkoon guddoon isaan mudatte warra rakkoon akkanaa odoo biyya keessa jiranuu naamusa dhabaan rakkoo adda addaa keessa galan. Keessaa akkuma beekamutti yeroo ammaa keessatti kan teknooloojiin tun hedduu bal'attee namni cufti karaa gartee qilleensaa moobaayiliin wal gaddaafachaa jiru obboleessa keenya. Talammeessaadhaa obboleessa keenya ati gartee wanni si dhorkee dhalan makamtee wajjin nyaattee wajjin dhugdee wajjin kofaltee tagartee sii taatu cufarra wanni si dhorke sodaa rabbiitii fi hayaa kana imaana. Duuba tanaaf jecha lubbuu tee tana hin bir'atin lubbuu tee tana karaa hamtutti hin fudhatin ati gartee fayyadhaba yookiin sihirii yookiin haalli kiyya akkana jettee karaa biraattiif hin fudhatin. Imaanni kee gartee irrachuu yookiin dhukkuba qabaachuu yookiin wanni akka sihirii sitti jiraachuu kanarraa ati qulqulliidha. Haala kana rabbiin si dhiisuu irratti haala kee rabbi galatoonfadhu. Sadeessaa wanni siin jennu akkuma haala bareedaa qabdu kana himtu kanatti ulamaa itti dhihaachuun du'aatatti dhihaachuun ummata manguddoota haala gaggaarii qabu dardara haala gaggaarii qabutti maluun shariika godhachuun warra gartee keeysaahu shamarran diin qabu haala amala bareedaa qabu namoonni kun hidhannaa waliin qaba. Karaa isaaniitiin intala takka tasii wal fakkaatu ta diin qabdu ta rabbiif sujuuddu odoo gosummaa fi shanyummaa fi gandummaa fi sabboonummaan hin dagamin karaa diin kanaan karaa jarreen akkanaatiin bultii jaariinsa barbaadii karaa laafaan akka gartee intala takka tajiruu duniyaa fi akhiraa walitti qabdu si wajjiin rabbiin si qunnamsiisuun abdii teenya. Afreessaa obboleessa keenya karaa keetiimee nuura ludaarraan fagaatiin haala gartee ati himtu kana arraa intaltii takka ta gartee akka keetii takkaa jira ta dhiira gartee badaa cufarraa warra keeshuma kofoo kaayyatee barnoota ittiin jiran daldala ittiin jiran haadha abbaa kaddamaan jiran bakkuma gartee intalti shaanxaa keessa waa qabdu carraaqattee jirtu dhibbarraa dhibbatti jiruu isaanii jaarrachuufan warra ummata kanaarraa baqachaa jiruu jira. Warreen akkanaa kanaan haala kee dhagayan si barbaaduun ni malti nulleen gama keenya immoo hanga dandeenyutti du'aayin si bira dhaabbachuun insha Allah qooda ati nurraa qabdu. Shaniisa obboleessa keenya dhaamsi guddaan siif dhaamnu yoo gartee amriin na haalaa fattuu hajjettu taate dhibbaa dhibbartiif duuban deebi'ini imaana kee jabeeffadhu salaata shanan kee jabeeffadhu rabbii kee kadhadhu halkanii fi guyyaa keessaahu adaanaa iqaamaa jidduu takkaahu aakhira halkanii subiirratti rabbiin mari'achuu wajjin rakaa lama salaata istikaaraa ulamaa'i gaafadhu barnoota du'aatarraa his baradhu du'aa'ii istikaaraa taja'aniin akka rabbiin intala takka ta yaada keetiin silaa feetu tatti dhaqqabuu dandeessu tatti dhaqqabuu dadhabde akka rabbiin laaftumatti walitti isin fidu rabbii keetiin mari'adhu rabbiin keessin darbu gabrooti gabricha akka keetii kana rabbiin
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا مي اتفوفي ربي خلافي أمتا دين كبوتي متنون سوجين هاجراتو ربي فاقا خار غاري ربي سياخاه سنجن أبلي سخي إيانان لما يسادا تددجا جاللاتي أبان قلميتنا أمو لبت ربا في ديدمي ديرو إنيو هاتي ددجا أبليتي تنجتك ميدا فادا أبلي ينقيسا وشمرن يا ورنك اللي سقبان سورة داول فوتن يا ورني خاول قدتني بيوتا أدى لا سعودي في بحريني في عماني في لبناني في أردني في قطري في أبو دبي في بيوتا أدى قيس جراتني خاول قدتني يا ورنك اللي سقبتي سورة دان والفوتن ميدا فادا إياناتنا أكيد تقبليتين تنيتون أكما شمرن قلنس الدنيا تنقبتي إنما وجي والبرد لتين أكما شمرن الدنيا تنردي ديرا وجي والبرد تنتين أنسكا برد دي نمتكو وجين قلنس قبادا إنينيس بكا دلقاسات جرات أني اللي بكا دلقاتيات جرا أمو وني ولين نفيده ميشا أمياتي ودمك الإنسان أما جناجنا هريب والدوركينو ومرتي ناتاتي سيته هرتي ولي قلي إيغا ولي قلي مبودتي جارسا جارتي أكاغا وليفتانو مرتيسيني ودمك نابتين غاينينيس منقودو إرغتي خرا ورا خينياتي warri keenyaa soggaanii fi isaan dhaqan dubbuma takka ittiin goone yeruma sanittiin niqaa gaanuu godhan. Warreen gartee gaafa san dhaqan odoo isaan warra keenyatti waa kennuun tahin haasawaa walii galanii namni gartee manguddoo tanarraa tokko tahe takkaa'uu ha gurbaa na fuudhu kana biratti beekame tokko wanni gartee gama keeysaniitii fi maharii fi huncuftinu takkaa'u qooda haadhaa fi abbaa na bira jirtii je'eeti itti gaafatama fudhate. Amma gaa bultiin teenya gartee niqaan godhame bultii jaarranne waliin jiraachuu eegalle. Hogga bultii eegallu asumatti bultiin teenya waani duraanis qilleensarratti ijaaramteef booruun iddoo keenyatti argamte. Wajjumaan jiraachuu dhabne. Arraanni keenya walitti diriiruuf diriiruu dadhabe. An oliin jaa inni gajjaa walii galuu dadhabne. Inninis naan deemuu hin danda'u, anilleen isaan deemuu hin danda'u. Haala kanarratti namuu ka'ee hulatti duude. Kaan inninis karaa dalagaa isaa illeen karaa dalagaa kiyya. Ama tokko booda inni karaa biyyaa deebi'e. Gaafaan egaa inninis biyya galee jiruun natti bushooyte ka'eetiin firraa na gadhiisi je'een. Gaafaan na gadhiisu junkona haasa wal dabarfachuutti hogga seennu. Wanni gartee gaafa duraa ani waa warra keeysaniitis nama kanaa biraan kaayee kenne kanaan juusan cufti kijiba ta'uun arge. Namni gartee wanni inni kenne horiin na bira jira juusunis kijiba ta'uun arge. Gaafa kana aarri gartee akkatti himan hin qabne hedduu gartee onni tiina dhaye. Hedduun aari. Amma gaafa kana waan hin juudhiiseetiin waan inni warra keeysaniifiin erge kenne ju'usan yoo ha jiraatte taatu hoo je'ee kenneef. Haya egaa haqa kee fudhatte na gadhiisin je'een. Arragaa dhugaa jirtu baafatee laal na gadhiisii ni kaasirraa buusuun manaamin. Hamma riyaala Su'uudii kum shallafa keeysu.
riyaalli Suudii kumni shan arra maallaqa biyya teenyaatti meeqa tahaatti fudhaaga. Hoggaa inni akkas naan jee tilifoona kiyya cufadheetiin itti dhiise. Obsa dadhabeetiin yeroo cufattiin dhahu hoggaan ani itti dhawee cufaahu akkumaan duraan siin jee horii hangaan siin jeessan akkaawuntii xiyyarrannaa ergi hoggaa saniin siiqa. Amma gaafa kanagaa jiruun natti bishooytee waan hin godhuus wallaalee waan kana ooyiruu tana anaatu facaafate. Ganama ifiifin gartee kophaa tiyya. Waan kana jala bu'ee qilleensa gubbaan jiruu tana jaare malli xiyya maali je'itiin ibsi gaalutti garagale. Arra guyyaan bultii nama kanaa wajjin jaarerraa amata shanee isaatiin jira. Jaartitti taheen jiru. Qulqullaa'ee lafan jiru. Mee namni kun warra isaaniin beeku bakka sana dhalateen beeku isallee waan taheen beeku. Haadha abbaan isaa jiruu addunyaarraa hun jiran. Jiruun teenya bifa kanaan qilleensa irra ijaaramti. Rakkoon na mudatti ol fiigee gaffiiki waadiin godhu wallaali waan kana duraaniin karaa maleen itti seeni malaan godhu wallaaleetiin mee haruma keessan kanaan namoonni akka xiyyaa dagamanii bultii jaarratan qilleensa gubbaanilleen haatti gorfamaniif karaa keessan iyyannaa ergadhee yaa nuural hudaa mee yaada keessaniin dhaqabaa rabbi boodaan akkaan cinqii tana keessaa bahee an intala xiqqoodha jiruun intala dhalaadhaa takka hanga gartee ilmootti harkattu qabdi yeroon gartee tiyya hoggaa akkanatti wahuma faayidaan qabne keessatti umriin tiyya na kutte khasaaraa guddoo waan taateef jecha deebisaadhaan iyyannaa tiyya tana mee na dhaqabaa jetti obboleettiin tiyya. Yaa obboleettii teenya intala muslimaa siifi fakkaattuu teetii fakkaataa akka namticha sii fuudhee illee wanni jennuun cuftummaan keenya walii galatti kabeekuu qabnu fuudha wanni jedhamu kun makhluuqni addunyaarra jiru kun kan walirraan hodhan jiru. Inumaa makhluuqa gartee horii namni nyaatu dhiisi kan namni nyaanne bineensi cuftinu hormaata qaba. Walirraa hora. Inumaa san dhiisi nama bira kuuti, jinnii bira kuuti, horii bira kuuti. Muknilleen kayoo bira dhaaban malee hin firooyne jira. Tanaafu jaarinsi bultii waa ilma namaa qofa akkan tahin namni cufti akka beeku. Ammoo wanni beekuu qabnu dhibbarraa dhibbatti lammeeysaa. Rabbiin waan ilma namaa tahee kanarraa alatti addunyaa tana cufa keessa rabbiin wanni gartee nu fileen wanni nu caalchiseen aqli. Aqliidhaan aqlii rabbiin nu kenneen gurbaa tokko kan heerumnu filachuu. Gurbaa tokko kan heerumnu kabultii wajjin jaaran intala takka tayaate haadha ilmaanii godhachuu feenu walitti dhufnee waliin gatteenye odoo wal fudhatanii nyaataa dhugaatiif hoteelarra deemuun tahin ganda isiin irraa dhalatte dheyne intala tana hiree siif kennanii intala tana laallachuu. Guyyaa tokko laaltee shakkillee yoo si jiraatte ani miila siin agarree rifeensa siin agarree waa takka gartee waan inni irraa himuun qabu fuula si kanaas qacellutti ilaallee jarjara nattaate hojjetu ammallee itti deebi'uu dandeessa. Lamallee sadii illee bifa kanaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sahaabota isaa warra gartee guduunfaa geeffatanii lookoo intala takka fuudhuu fedhan aboo deemaa laala ammallee deemaa laala liyuudama baynakumaa ja'anii bar. Akka jaalalti gartee iddoo teessanitti sheenaa isinitti hin taane laalladhaa jaan. Bifa kanaan shari'aan islaamummaa bineensaa fi waa cufarraa aqlii tanaan rabbiin ala nu godhee akka filannu nu godhee. Intalti akka filattu gurbaanis akka wal filatan. Tanaaf jecha fuunummaan heeraa fi heera shari'aa kanarraa alatti akka fedhinna lubbuutii fi waswaasa shayxaanaatii fi daandii jaahilaatii fi daandii mujrimootaa fi faasiqaata irratti hawaa jiruun jaaramtu cuftinu dhumarratti diigama. Akkuma gartan kanatti kunoo
الدنيا تنرد أكما أتيجرت غنتي تخاتيك اللي نسقبا والتاتي قالني خيمال تيري أمشن جارسا ملتي هرمات ملتي جراتشو أكما خي خنتي ورجرو جردوبا سونيس خيساهو ورقرتي انتلتي على تيسي بيتي قربايرون قربان بيتاي انتلا على التفول انتلا في قربان على ولينجرن خلق دولة أدى بي أدى خيسة ولينجرن كونو خسارة أكنا خيسة جرن سديسة خطان قرقودان أتفر اللبوت يترتي هجتي تدراتي أكنو ملفا خاتي أدو ورخي سنين هنجهين وان ورخي خافل جتي ودوما إفيفو في الرقابات واني إسان ورخينياف جيسان إمار جيسان شفتي خجيبا جتو يو ورخينياف وخفلتيك أبات هو جتي هوري إساف كنو دوغم قرخي قدان سن ودو دبي قرا ورخيسان انديبسين قربان أكنا جا مال إسين اتفيدان جتي ودون قافتين أفريسا خطان لما يسادة أتك أبدو نهيهي إسان جتو odoo warra keeysan waan dabre kana cufa itti odeessitee rakkoo harkaasi qabdu tokko ibsan godhin hiika jarjaruun kee dogongora guddaa. Ammallee ati ifumaaf jiruun jaaradha jettee horofa if dibaa jirta jechuudha. Shanaysa ammoo horiin gartee inni naa kenni ni kaanarraa bitadhu siin je'ee komishan naa kenni siin jiru isarrattu haraami. Odoo kennitee fillee garuu ati immoo dhuguma saniin gartee dandeettii qabaattee nama kana wajjin jiraachuu hin fedhu wahuma inni barbaadu kenneetiifiin isaan adda bahuu barbaada hoo jette dandee fedhinnaa keeti shari'aan kennisiin hin jettu ati yoo dandeessee kennitee bakka feeti ammoo waan inni si gaafate kennuun kuni siif diqqeenyaa beeki. Siitu ganamarraa warra keessanin kabajin kabajaa warra keessanin eeggatin tana waan ta'eef akkatti si fuudhee fi akkatti waliin dhuftan waan beekuuf si xiqqeesse siitu if xiqqeesse. Wanni sirraa ture gaafa horii kana ju'us warra keessanitti dubbii ol fuutee geessitee isaan warra gurbaa kana ganamaa huuman guddoo ergatee gaafatee warra keessaanii kan ati immoo waliin beenu addunyaa irra hin jirani haadha abbaan hin jiran jettee haasoytu waan dabarsitee mee if yaadadhu. Eenyu gaafa duraa katti manguddummaa dhaqan eenyu katti dhaqan warra gaafa duraa gurbaadhaan dhaqe warra keenya jetteen san warra saniimi kabiraati. Tanaaf jecha as garagaltee ammaas waan maallaqaa kana odoo isaaniin hin gahin kana cufa siitu if xiqqeesse. Jahisa ati kuma himtutti amata shanaysaa keessa jirta. Ati intala takka tani haa qabdu tajaartummaan hin jirre tan hormaatatti hin jirre tan haqa gartee silaa qabdu cufarraa hongoytee dukkana keessa jiru tokko. Tanaaf iyyannaa galfattee harkana qaba lagaan seene eela keessaan bu'ee jecha waywaatta. Akkas taatu gaa. Waan rabbi nu gargaaree wanni siin jennu. Ta duraa tokkoffatti maallaqa inni ni kaanarraa bitadhu saantima tokko ittiin kennin. Dubbii tee karaa warra keeysanii ol kenni warra keeysan warra isaaniiti wajjin wal qunnamanii dubbii tanarra haasa'uu qaban. Ganama isaanis ni kaasi godhe isaanis si kenni jaalattuu jibbitu. Lammeeysa yoo ala jiraatti ka'ideem mataa keetii biyya dhaqi rakkoo tee tana ibsadhu iyyannaa tee gaffadhu qaadiitti karaa qaadiitiin warra keeysanii wajjin furmaata barbaadi. Fasqi sadeeysa yoo ati immoo ala jiraatti warri keeysan iyyannaa qopheeffatanii karaa qaadii ati biyya teeti ol kennanii ragaas fudhatanii akka ati amata 5 bookinja bultii jaartee jaarsaa wajjin jirre haqa firaashaan qabne nafaqaan qabne manan qabne iyyannaa keessatti ibsanii qaadiitti ol kennanii
fasqi sii fuudhuu danda'an. Afreessa wanni siin jennu yoo waan dabre kanarraa koorsii fudhattee kan gorfamtu taate qilleensuma gubbaan dhiiraa wajjin haasawin. Qilleensuma gubbaan bultii suuraadhaan jaarratin. Nama tokko immoo dubbiftee siin fuudhuu fedha yoo siin jee waa takka odoo wajjin haasawineen duratti isa bakka akkatti qunnamtu. Bakka inni sii godhee bakka inni jirutti ittiin dhaqin. Bakka nama keetii katti if amantutti dhaqii gurbaa kana waliin taa'ee haasawa. Dura tokkoffatti warra isaanii bakkatti dhalatee fi hojii isaa waan akkaataa inni bultii ijaarrachuuf deemu dandeettii inni qabu bari. Lammeessa salaata shanan ibaadaa akka qabu. Kana cufa waliin hogga haasawteen booda eega rabbii keetiin marihattee yaa rabbi namtichi kun khayrii naa qabaatu. Isa heerumuu naa laaffise khayrii naan qaban yaa rabbi narraa hambisi jii salaata istikaaraa rakkaa lama salaatii rabbii keetiin marihadhu waan dabrirraa gorsa fudhu rabbiin faaga gaarii irra si haa kaa'u yaa warreen bifa kanaan bultii ijaarrachaa jirtan numaatu isin beeka gaafii isin ergatanirra rakkoo adda adda tan isin gartee mudachaa jirtu isin warra mudattuu kanarra isin beekna rakkoo isin keessa jirtan. Ka biyya takka keessa jiru dhiisi. Ka inni ala jiru isin biyya jirtu. Ka inni biyya jiru isin ala jirtu. Ka biyya doolaa adda addaa keessa jiran odoo gaafa baatiin takkaa lama dabarte nahii kumaa dhufa. Maaliif isinis haasida qabdi inninis haasida qabda. Tanaaf jecha warra gartee kanaa cufa rabbiin faagarra haa kaayu warra gartee dhuguma sodaa rabbii irratti faaga shari'aa sanii irratti wal fuudhuu rabbiin isin haa godhu hamma gartee deebisaa kanaatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة